oduu teenyaa jalqabaatiin tibbana suuraan isaanii Masrii keessatti rifaatuu kan uumte ministeerri muummee Abiyyi fi ministeerri muummee Masrii dhimma hidha haaromsaa irratti marii jabaa godhuun dhaga'ame. Kanaanis Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti waliigaltee ifaa irra akka geessu Masriin gaafatteetti. Ibsa gaazexeessitootaaf Kaayiroo irraa Mustafaa Madbuulii kennan bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa duula Alshabaab irratti godhamu deeggaruuf mootummaa Soomaaliyaatiif meeshaa waraanaa kennuun dhaga'ame. Isarrattis gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa ifatti Eertiraa himachuu eegale. Haaluma kanaan Itoophiyaan iddoowwan waraanni Eertiraa to'atetti sarbamni mirga namoomaa raawwatamaa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti himatteetti. Himannaa jabaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Itoophiyaan dhiyeessite ni dhageessu. Oduu itti aanuun Itoophiyaan alargii bunaatiin Afrikaa irraa adda duree ta'uu abbaan taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa beeksise. Haa ta'u malee oduun tun gabaasa miidiyaaleen idil addunyaa torban kana hojjechaa turaniin faallaa ta'eera. Gabaasa guutuu isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin tibbana suuraan isaanii Masrii keessatti rifaatuu kan uumte ministeerri muummee Abiyyi fi ministeerri muummee Masrii dhimma hidha haaromsaa irratti marii jabaa godhuun dhaga'ame. Kanaanis Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti waliigaltee ifaa irra akka geessu Masriin gaafatteetti. Haaluma kanaan guyyoota dura ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi ministeerri muummee Masrii Mustafaa Madbuulii walga'ii BRICS gaggeeffamaa tureen cinaatti marii jabaa dhimma hidha haaromsaa irratti akka godhan miidiyaaleen Masrii gabaasaniiru. Gama Itoophiyaatii dhimmi kun ammallee mirkanaa'uu baatus ministeerri muummee Masrii Mustafaa Madbuulii illeen Abiyyi waliin dhimma laga Naayil irratti akka marii taasisan eda himaniiru. Muummichi ministeeraa Masrii Mustafaa Madbuulii gita isaanii Itoophiyaa kan ta'e ministeera muummee Abiyyi waliin yeroo mari'atan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee waliigalteen Masrii hin miine dhimmi laga Naayil kun akka xumuramuuf waliigalteen wabii ta'e tokko akka mallatteeffamu Abiyyi gaafachuu himanna. Ibsi isaan gaazexeessitootaaf kennan kun kan dhaga'ame yaa'ii Biraaziilitti tibbana gaggeeffame irratti erga isaa fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad wal biratti mul'atanii booda dhimmichi Masriitti falmii kaasuu hordofeeti. Masrii keessatti suuraan ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi suuraan Madbuulii tibbana ijoo akka ta'e gabaasuun keenya ni yaadatama. إن تابعت طبعا ما يعني أثير على السوشيال ميديا وما يعني هناك كانت صورة جماعية لرؤساء الترتيب بتاع وجود مصر كان بجانب من ناحيتين أثيوبيا وإيران. Mustafaa Madbuulii marii Abiyyi Ahmad waliin godhan ilaalchisuun ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin akkas jedhan. Hariiroon biyyoota Afrikaa hunda waliin qabnu wal kabajuu irratti kan hundaa'edha jedhan. Biyya kamittuu misooma akka hin mormine irra deddeebinee mirkaneessinee jirra kan jedhan Madbuuliin garuu mirgi Masriin bishaan Abbayyaa fayyadamuu irratti qabdu akka hin banne barbaannaa jedhan. Kun ejjennoo cimaa Masrii akka ta'e simanna. Wal arguun muummicha ministeeraa biyyoota lamaanii Itoophiyaan hidhicha guutuu fi itti fayyadamuudhaaf yeroo karaa bu'aa jirtutti gama biraatiin ammoo Masriin hidhicha yeroo mormaa jirtutti ture. Guyyoota dura walga'ii BRICS irratti ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi ministeerri muummee Masrii kun yeroo wal arganitti affeerraa Abiyyi tibbana Masriif taasisa irrattis dubbataniiru. Kamisa dabre ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad hidha haaromsaa xumuramuu himuun Masrii fi Suudaan akka dhufanii hidhicha eebbisiisan gaafatanii turan yookaan affeeranii turan. Mustafaa Madbuulii kaleessa wayita dubbatan dhimma kana irratti Abiyyi dubbiseera jedhan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhugumaan Masrii affeeruu naaf mirkaneessaniiru jedhan. Madbuuliin yoo deebisan Madbuuliin ammatti Abiyyi fedhii isaanii nuuf ibsaniiru yeroo Abiyyi waliin marii goonetti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad hidhi haaromsaa kun hidhamullee akka Masrii fi Suudaan hin miine nutti himaniiru jedhan. Immoo jedhan Mustafaa Madbuulii
yaanni keenya nuti akka Masriitti mormii misoomaa Itoophiyaa irraa hin qabnu jedhan. Guddina Itoophiyaas didaa hin jirru jedhan. Garuu Masriin bishaan Naayil irratti mirga seera qabeessa fayyadamuu ni qabdi jechuun dubbatan. Itti dabaluun Masriin dhimma hidha haaromsaa irratti waan hundi gara sanadaatti jijjiirame haala fayyadama bishaanii dabalatee waliigalteen ifaa qorannoodhaan deeggarame akka jiraatu fedhii qabaachuu Abiyyitti himeen jiraas jedhan. Dhimma kanaan wal qabatee gara fuula duraatti maaltu ta'uu akka danda'u walumaan ilaallaas jedhaniiru Madbuuliin. Ejjannoon Masrii tasuma hin jijjiiramne kan jedhan Madbuuliin Masriin qooda bishaan Naayil irratti qabdu ibsaa turteetti jedhan. Miidhaa tokkollee sababa kanaan dhufu tole jennee hin fudhannu kan jedhan Madbuuliin dabaluudhaanis waan qabatamaa barreeffamaan dhaloota ammaatii fi gara fuula duraatiif mirga isaanii laga Naayil mirkaneessu qabaachuun barbaachisaa ta'uu himuun isarratti cimnee hojjechaa jirra jechuun Itoophiyaa waliigaltee dirqisiisaa akka mallatteessituuf dhiibbaa godhaa jiraachuu akkasumas Itoophiyaa harka micciiruudhaaf fedhii qabaachuu dubbatan. Mustafaa Madbuuli. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa duula Al-Shabaab irratti godhamu deeggaruudhaaf mootummaa Soomaaliyaatiif meeshaa waraanaa kennuun dhaga'ame. Haaluma kanaan aanga'oonni bulchiinsa naannoo Soomaalee Itoophiyaa roobii kaleessaa meeshaalee waraanaa gurguddaa ta'an bulchaa Hiraan kan ta'e Musee Sala'aaditti kennan. Kanaanis duula garee shororkeessitoota jiddugala Soomaaliyaa keessatti adeemsifamaa jiru jabeessuufi jedhame. Sirni wal harkaa fuudhinsaa kun daangaa Soomaalee fi Itoophiyaa cinaatti kan argamu aanaa Feer keessatti kan raawwatame yoo ta'u, qondaaltonni nageenya olaanoo naannoo Soomaalee Itoophiyaa irraa argamanii akka jiranii simame. Namoota argaman keessaa itti aanaa itti gaafatamaa waajjira nageenya naannichaa kan ta'an obbo Idris Jibriil, hoogganaa poolisii Jeneraal Abdii Ali Siyaadii fi Koloneel Hassan hoogganaan basaasaa humnoota waraanaa baha Itoophiyaas argamaniiru. Gama Soomaaliyaati bulchaa Hiraan Musee Sala'aad qaamota federaala Soomaaliyaa akkasumas jaarsooleen naannoo fi qondaaltonni naannichaa waliin ta'uun sagantaa sanarratti hirmaataniiru. Sagantaa kanarratti haasa'u kan godhan bulchaan Hiraan Musee Sala'aad deeggarsa mootummaan Itoophiyaa isaaniif taasise galateeffataniiru. Gargaarsi obboloota keenya Itoophiyaa irraa argame kun sochii guddaa fi galateeffamuu qabudha jedhan. Bulchaan kun uummanni Hiraan qabsoo garee shororkeessaa irratti taasisaa jiru itti fufee yeroo jirutti deeggarsa bifa hundaa tattaaffii keenya cimsuu ni simannaa jedhan. Qondaaltonni mootummaa naannoo Soomaalee Itoophiyaa duula kanarratti gargaarsi itti fufiinsa qabu akka itti fufu waadaa seenaniiru. Naannoon Hiraan nageenya isii akka eeggattu gargaaruuf kutannoo qaban irra deebi'anii mirkaneessan. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa ifatti Eertiraa himachuu eegale. Haaluma kanaan Itoophiyaan iddoowwan waraanni Eertiraa to'atetti sarbamni raawwatamaa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti himatte. Itoophiyaan waraanni Eertiraa ammallee naannoo daangaa Itoophiyaa to'atee akka jiruu fi sarbamoota suukanneessoo raawwataa jiraachuu ilaalchisee gabaasaaleen bahaa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti himatteetti. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti bakka bu'aan Itoophiyaa Ambasaaddar Tsagga'aab Kibabaw sarbamoonni mirga namoomaa suukanneessoo naannoo daangaatti akka raawwataman gabaasaaleen ba'uu itti fufaniiru jedhan. Ambasaaddar Tsagga'aab kana kan dubbatan mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii aangoo ogeessa addaa haala qabiinsa mirga namoomaa Eertiraa irratti hundeesse dheereessuu ilaalchisuun sagalee kennuun dura ture. Ambasaaddar Tsagga'aab tarkaanfii Eertiraan fudhataa jirtu kan walitti dhufeenya biyyoota lamaanii balleessu qofa utuu hin taane kallattiidhaan Itoophiyaa irratti haleellaa banuudha jechuun himatan. Oduu biraatiin Itoophiyaan alergii bunaatiin Afriikaarraa adda duree ta'uu abbaan taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa beeksise. Haa ta'u malee gabaasa miidiyaaleen idil addunyaa torban kana hojjechaa turaniin oduun kun faallaateera. Kunis Ugandaan buna ekspoortii godhuudhaan Itoophiyaa caalteetti jedhamee ture. Haa ta'u malee abbaan taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa bara baajataa 2017tti Itoophiyaan alergii bunaa irraa galii doolaara biiliyoona 2.65 argachuu isaa beeksisan. Abbaan taayitichaa bara baajataa kanatti buna toonii 326 gara alaatti erguun
galii doolaara biiliyoona 2 argachuudhaaf kan karoorfate yoo ta'u garuu karooraan olitti buna toonii 470 ala erguun galii doolaara biiliyoona 2.65 argadheera jechuun hime. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitichaa Dr. Addunyaa Dabalaa akka jedhanitti galiin argamu Itiyoophiyaan biyya Afrikaa irraa tokkoffaa akka taatu taasisaa jedhan. Akkasumas immoo oomisha bunaaf alergii addunyaarraa sadarkaa sadaffaa akka qabattu taasisa jechuun ibsan. Bara darbe alergii bunaa irraa doolaarri biiliyoona 1.4 akka argame yaadachiisuun raawwiin bara baajataa 2017 kan bara darbe gara doolaara biiliyoona 1.2 akka caalu ibsaniiru. Daayirektarri olaanaan abbaa taayitichaa galii damee bunaa irraa argamu guddisuudhaaf fooyya'insi imaammataa hojii irra ooluu isaa ibsuun kanaanis qonnaan bultoonni bunaa kallattiidhaan gara biyya alaatti akka erganiif haala mijeessinee jirra jedhan. Dabalataanis sadarkaa idil addunyaatti humna waliigaltee daldalaa dhiyeessitoota bunaa dabaluunis galii buna irraa argamu dabaluudhaaf gumaacha akka ta'e hubachiisan. Dhiyeenya kana immoo faallaa kana Ugandaan Itiyoophiyaa caaluun Afriikaarraa alergii bunaatiin adda duree ta'uu miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa turan. Haaluma kanaan Ugandaan yeroo darbe jechuunis waxabajjii 2024 kaasee hanga caamsaa 2025 jechuun waggaa tokko jidduutti doolaara biiliyoona 2.9 ol akka argatte ministeerri qonnaa beeladaaf qurxummii biyyattii beeksisaniiru.